Yoya harka fuune kam ooltan akkam bultan warri kaan immoo nagaa qe'ee maatiin maasiif waatiin akkam alhamdulillah baga nagaa taatan anis nagaa waa'ee koronaa irratti waa haasofna gorsa haasaa baay'eemti gorsa daqiiqaa 5 6 kan daqiiqaa 7 8 irratti haasofna in so as be you're gate statistics yoo ilaalu yaale internet irra why health facility yookaan immoo dhaabbilee fayyaa biyyoota adda addaa fakkeenyaaf biyyoota Awurooppaa dhaabbileen fayyaa isaanii maal fakkaata yookaan immoo qophii akkamii qabu turan otoo dhukkubni kun hin dhufin yookaan immoo akkamittiin uummata isaanii tajaajilaa turani fakkeenyaaf doktariin tokko biyya Awurooppaa walii gala yookaan immoo Xaaliyaan keessatti fakkeenyaaf Xaaliyaaniin biyya vaayirasii tamsa'ina vaayirasii kanaatiin Chaayinaa caaltee jirtudha. Namni du'aa jirullee sana caalaa jira. Har'a guyyaa tokkotti nama 620 wayii 30 wayiitu du'e sa'aatii 24 keessatti. So qophii akkamii qabu isa jedhu ilaalan ture yookaan immoo faasilitii akkamii qabu manneen yaalaa akkamii qabu yookaan manneen yaalaa doktariin tokko Xaaliyaan keessatti nama meeqa tajaajila reeshoodhaan jechuudha. Biyyattiin kun sireen mana yaalaa tokko nama meeqa tajaajila yookaan nama meeqaaf siree meeqatu jira isa jedhu ilaale achi booda isa kan biyya keenya ilaala. So it was scary baay'ee nama yoo karaa sanaan ilaalle baay'ee nama sodaachisa. Sana dhiiseen waa'ee sodaaf yaaddoo irratti waa dubbachuun barbaade. Maaliifuu wanti ta'aa jiru kun dhugaa'umadha ta'aa jira wanti godhamu hin jiru once it happened tarkaanfii itti aanu kan ta'u qabu to'achuudha akkamittiin to'annaa yookaan akkamittiin diil goona wajjiniin yookaan akkamittiin wanna kana wajjiniin wallaansuu qabna isa jedhu irratti dubbachuu wayya qophaa wayya gaa wanna jiruuf kan hundumaaf immoo maal inni sodaa vaayirasiin kun yookaan dhukkubi kuni uumamaan by nature baay'ee hammuma kana waan nama sodaachisu miti. Wantichi akkuma tasaa ka'ee akkuma tasaa babal'achuu isaatu hooggantoota addunyaas mootummaalee addunyaas bitaatti ta'ee naasisee dhiphina keessa galche malee wantichi waan baay'ee adda ta'ee miti. Fakkeenyaaf utaaluu irraa waan baay'ee adda ta'ee miti. Addummaa qaba. Addummaan isaa inni ajjeesa inni tokko isa kanadha. Lubbuu namaa baasa. Utaalloon garuu sana humna sana hin qabu. So maaltu wayi sodaa. So uumamaan sodaan waan tokko godha. Namni tokko gaafa dhiphatu yookaan gaafa sodaatu qaamni keenya amala wayii qaba. Amala dhangala'aa wayii yookaan immoo hormoonii yookaan inzaayimii adda addaatu gosuma sodaa sanaas yookaan naasuu irratti hundaa'eetu waan dhangala'aas wayii qaba. Wanneen sun waan nu naannoo yaaddesse sana yookaan waan nu naase sanaa fi akka deebii kenninu yookaan response akka kenninuuf gara sammuu keenyaa deemee sammuu stimulate godha. So wantoonni gaafa sammuu keenyatti ol ba'u hormooniin kun jechuudha. Sammuun tasgabbii kanaan dura qabaatu sana dhabeetu wanna sanaaf deebii kennuudhaaf tattaafachuutti ka'a jechuudha. Yeroo sana immoo murtoo silaa tasgabbiidhaan itti yaannee murteessinee tasgabbiidhaan waan tokko qajeelchuu dandeenyu sanatu
dadhaba sammuun keenya. Ariifannaadhaan konkluuzinii dogoggora ta'e irra ga'a tarkaanfii akka fudhannu nu godha yookaan immoo waan tokko waan barbaachisne gochuudhaaf sirrii waan hin taane tokko goona. Fakkeenyaaf namni gaafa wal lolu yookaan immoo gaafa waan tokkotti aaru waan gaafa na'u dafee wanta sana dhaabuudhaaf yookaan wanta sanaaf deebii kennuudhaaf ariifannaadhaan waan tokko murteessa. Murtoo dogoggora ta'e jechuudha. Booda wanta sana dhaabbattee murteessitee waan nati gootu sun dogoggora akka ta'e erga tasgabbooftee booddee barta. Already wanta sana erga gootee naasuudhaan erga gootee erga waa balleessitee booddee hin hubattaa jechuudha. Sun booda of dheephootu dhufa dogoggora akka hojjette gaafa bartu. So sodaan vaayirasii kana wajjin wal qabatee ammas deemaa jiru kana wajjin wal fakkaata. Namoonni sodaa dhimma kanaan dhiphatan sodaa keessa galan tasgabbii dhaban jalqaba miidhaa dhuunfaa ofirraan gahu fakkeenyaaf tasgabbiin qabdu sammuun kee taanaan hirriba durraftu hirriban argattu fedhiin nyaataa keellee inni hin cufamaa. Dhukkuboonni kanaan dura akkuma salphaatti bira darbitu yookaan qaamni darbee dhukkuboonni wanti sitti dhaga'amu jira. Nagaa dhabuun waan tokko ni jirti. Isheen dura akka salphaatti ilaalaa turte amma gaafa yaadduftu waan xinnoo asiin si waraantetu waan si ajjeesu sitti fakkaata. Yoo taalluu xinnoon si qabdillee waan duudhaaf kaatee sitti fakkaata. Dhukkuboonni dur ciisee jiru waan baay'ee sitti dhaga'amnetu guddatee sitti dhaga'ama jechuudha. Waan hundumaatti gara si hammaata, nyaata, buufaantu jira. Waan adda addaallee yaalta dhiphina jalaatii baqachuudhaaf itti alkoolii kana fudhachuu dandeessaa, sigaaraa xuuxuu dandeessaa, maal waan baay'ee waan hin barbaachisne waan qaama kee miidhan kana faggoota. Stress, anxiety, yookaan fear wanneen kun sana dandamachuuf waan qaama kee miidhan yookaan waan sin fayyadnetti deemtaa jechuudha. Yaaddee waan tokko hin gootu attention kennuu hin dandeessu waan tokkotti waan baay'ee miidhaa baay'ee namarraan ga'a. Wanti tokko ta'aa ituma jiru waan ta'aa jiru sanaaf deebii gahaa tasgabbooftee kennuu akka hin dandeenye si godha. Sodaa fi dhiphinni kanarraa ooluun maal gochuu sirreera kanarraa ooluudhaaf sodaa dhiisu. So vaayirasiin kun akkasiin jedhe wanti utaalloorraa adda isa godhu nama ajjeesa yoo hin to'anne jechuudha. Yoo hin kunuunsine yookaan tarkaanfii sirrii yoo hin fudhanne ta'e nama ajjeesa. Kan biraan immoo yeroo gabaabaa keessatti bakka hedduutti babal'achuu danda'a yookaan namarraatii namatti darbuu danda'a karaa adda addaa jechuudha. Kun hundumtu sodaarraa kan ka'e. Maaliifuu tokko yoo tasgabboofte odeeffannoo fudhatta, odeeffannoo barbaadawwan kanarratti almost namni hundumtuu akka miidhaa vaayirasii kanaaf akkaataan itti darbu yommuu maal godhamutu irra jira yoo nama qabeessisa jedhu irratti odeeffannoo gahaa qabdu. Kana odeeffannoo kanatti fayyadamuu kanatti dandeessu yoo hin sodaanne ta'e yoo tasgabbii qabaate sammuu keessatti yaade qofa. Kanaaf tasgabbiin yookaan sodaa dhiisuun yookaan immoo konfidensiidhaan waan godhamuu sirra jiru ofeeggannoo gochuun sirra jiru yoo goote hin ceeta. Ofii keessa nagaa taataa namoota kan biraaf illee akkamitti akka isaan nagaa ta'an tasgabbii keerraa namni illee waa argeetu tasgabbaa'aa jechuudha si galee. Kanaaf namni tokko tasgabbaa'uun yookaan namni tokko sodaa dhabuun baay'ee murteessaa. Sodaan namarraa namatti darba miti. Namni tokko si bira taa'ee waa dhiphata ta'ee atis ni dhiphatta gaa. Keessumaa wanni akkasii wanni global wanni ta'e. So akkamittiin darba wanni kun namni hundumtuu ni beeka kana. Akkamittiin namarraa namatti darba hafuuraan hin darbu. Akka jedhan vaayirasiin kun saayiziidhaan guddaadha yookaan immoo waan salphaatti fedhamee qilleensaan namarraa namatti darbu hafuuraan namarraa namatti darbu miti.
dirqama waan baatee gar tokko isa geessu barbaada yookaan humna wayii barbaada. Kanaaf kan isaan yoo hattifattee yookaan yoo qufaate qilleensi humnaan qaama keessaa ba'u kun afaanii funyaaniin ba'u kun vaayirasii kana darbatee nama biraarraan ga'uu danda'a yookaan immoo qodaa meeshaalee itti fayyadamtu irratti kuffistaa jechuudha. So meeshaalee sana namni biraan yoo dhufi qaqqabu achirraatiin fudhate yookaan harka keetiin dhangala'aa afaan kee keessaa ba'u yoo tuttuqxee funyaan kee afaan kee kana yoo tuqxu harkatti fudhattaa dhaqxee nama tokko yoo harka qabdee harka keerraa nama sanatti darbaa jechuudha. Siigalee kun egaa odeeffannoo gaa'aadha yookaan immoo odeeffannoo namni hundumtuu beekudha. Rakkoon isaa eessa jira? Odeeffannoo kana hojiitti jijjiiruu dhabu. Kaleessa hojiidhaatiin dhufaan ture. Oduu mana hin ga'in yookaan otoo barbaatan nyaatiin bakka deemnee teenyutu jira ture achiin deeme. Yeroo kun muraasa achi naannaa sana oolu waan ta'e isaanii ilaaluutti gore. Mana sana keessa kaaffeeweedha. Biliyaardoo yookaan immoo karamboolaa kan faatu jira. Dur yeroo hedduu jechuudha. Namootuma hojii biraa hin qabne yookaan qe'ee keessa oolan namoota 5 namoota 4tu lamachiin lamaasiin ta'a lama immoo dhaabbatee taphataa waan akkasii ture. Kaleessa gaafa naru garuu baay'ee nama naasisa namni lafti dhaabbatan hin jiru. Teessuma agdaanii kan garasiin jira. Namni xeeqaree vaayirasii kana tamsaasuudhaaf walitti tamsaasuuf waan dhufan wal maratanii dhufan fakkaata. Akka isaan itti taa'anii inni kaan immoo duubaan hiriira galee dhaabbatee tapha kana ilaala. So an baay'ee dhiisee deemuu nan achuma dhaaba jedheen dhaabseen wanti kun vaayirasiin kun akkasiin yaaddanii salphaa miti. Akkaataan inni itti darbu keessumaati akkasiin yaaddan bakkeetti baay'inaan dhukkubsataa kana arguu dhabuu keessanii gowwoomaa waan jirtan fakkaata. Dhukkubichi yoo namarra jira ta'e yookaan vaayirasiin kun yoo jira ta'e torban 2 guyyaa 10 ol turuu danda'a guyyaa 20 turuu danda'a tus mirkatan argisiin kana gidduutti namatti darba. Akka laayyootti ni ilaalama yoo ofeegdan immoo waan salphaadha wantichi. Kanaaf akkasittiin taa'ina tokko namni 2 namni 3 taphachuu danda'a inni kan taa'ee walirraati ilaala. Akka kanatti taa'uun garuu homaa bilaasha gochaa of gochaa jirtutti. Kan biraan immoo as keessa gaafa teessan harka keessan kiisii keessatti waan ittiin fayyadamtan baadadha. Alkoolii kana fayyadama akkas godhaa sodaan qabu itti mee dhiiseen deeme. Kana dhagaa odeeffannoo qabnu odeeffannoon jiru maal inni walirraati namni walirraati yooma qilleensa hin darbu ta'ellee walirraa akka fagaannee deemnu yookaan teenyudha kan gorsamaa jiru. Dhaabbata fayyaa addunyaa kan gorsaa jiru. Ogeessonni fayyaas kan jechaa jiran. Harka keenya immoo yeroo hundumaa yeroo waa tuqnetti akka dhiqannudha. Kunneen kun hundumtuu odeeffannoo. Gaafa attifannu gaafa qufaanu afaan keenya keessatti qabannee akka qufaanu kanarra kan odeeffannoon jiru. So balaan guddaan kan jiru odeeffannoo dhageenyu kanatti fayyadamuu dadhabu. Sodaan barbaachisu maaliin barbaada ta'ee garuu ofeeggannoos barbaachisu kana. Kun dirqamadha yeroon isaa yeroo muraasa ta'uu danda'a waggaa tokkos waggaa 2 ta'uu danda'a wanti kun isaan akka nu goon beeku. Hamma wantichi darbutti garuu amma naannaan keenya nagaa ta'eera kanarraa bilisa ta'eera nuti waan odeeffannoo qabnu kana hojiitti oolchuun dirqamadha. Kana goonaan yoo arseef dhiphina siin barbaachisu jechuudha. Tokko iddoo akkasiirraati fagaadha. Bakka namoonni baay'atanii taa'anii wal sukkuman kanarraati fagaadha. Riyaakee wajjin teessee walirraati teessee haasa'uu dandeessa. Yeroo hundumaa garuu harka kee dhiqadha. Kan odeeffannoo kan itti fayyadamu. Kana goonaan sodaa siin barbaachisu. Harka keenya saamunaadhaan dhiqachuun akkana haaraa ta'e kan sitti immoo garuu sodaa wajjiniin walitti qabeen akka kana gochuun illee sodaarraa akka si hambisu konfiidensii akka sitti uumu sitti immoo barbaadeen yoo harka kee yeroo hundumaa akkuma waa tuqxeen yookaan akka gadi baatee waan balbala illee haa ta'u teebilii kee illee haa ta'u kompiitara keessa ta'u maal waanuma argite yoo tuqxee harka kee dhiqachuun dirqama akka ta'e sana booddee konfiidensii dabalataa jechuudha. Kanaaf sodaa hir'istee jechuudha. Namti qaama kee illee of eeggannoo gochuu sirra jira. Like qaamni kee miidhamuun irra hin jiru.
boqonnaa ga'aa argachuu sirra jira. Nyaata waan argattee nagaadhaan waama yoo danda'ame waan akka vaayitaamin C qabu kan faara kan isaan ajajanii jajjabeessan kuduraaf maaloo kana hamma danda'ame leekjarees ta'uu hin qabu waan argatte garuu sa'aatiidhaan bareechitee yoo nyaatte qaama kee kunuunsitee bareedaadha. Refresh of godhi waan si bohaarsu godhi waan sitti tolu jechuudha. Akka koo fiilmii yoo jaallatte fiilmii adda addaa ilaaluu dandeessa. Fiilmii horariin ilaalin fiilmii ilaaluu dandeessa waan si bohaarsu televizyiinii illee diraamaa adda addaa ilaaluu dandeessa. Kana gochuunis comfort sitti akka qaama kee comfort argatu yookaan immoo akka qaama keetti tolu godha. Exercise hojjedhu sochii qaamaa jechuudha. Siree kee irra ciistee iyyuu kutaa kee keessa push up jechuun miila kee guddaan ciistee miila kee bakka kee maal kana sosochoosuun ammas qaama keef jabina inni naqaqaa yookaan immoo jajjabeessa. Sirna afura baasachuu keellee si fooyyessa. Kun baay'ee murteessaadha. Kana gochuutu sirra jira. Kana beekuu qofaa miti godhi. Waan yeroo muraasaadha. Yeroo wanti kun amma darbutti jabaadhuuti waan akkasii godhi. Confidence kee eegi. Of amantummaa kee wanni kana to'achaa akka jirtu sitti dhaga'amutu irra jira. Yoo mallattoon waan kana vaayirasii kana sirriitti mul'ate yookaan immoo hiriyaa kee irratti yookaan nama maatii irratti mul'ate maatii keessa jiru tokkotti yoo mul'ate maal gochuu sirra jira. Naatee nama kana naasisuun sirra hin jiru miti. Ofii keessa namuun sirra hin jiru yoo sirriitti argame. Okay. Simptamiin yookaan mallattoon isaa maalidha ni beekta. Si kufaasisuu danda'a, waan akka utaaloo si qabachiisuu danda'a, hafuura baasachuu si tulfaachuu danda'a, mataa bu'uu qabaachuu dandeessa. Ho'ina qaamaa kanaan dura dhiyeenyatti hin argine fa'aa walitti aansisitti dhufuu danda'a. Zan kana wakkoo batteen namarraati siqi namatti himi. Simptamii kanaan argee jedhiti namatti himi namoota naannaa kee jiranitti himee akka of eeggatan akka harka isaanii qulqulleessan waan bakka jiran naannaa sana akka qulqulleessan godhi. Asifachiin deemini tiraanspoortii uummataa kana kaafan fayyadamin akka inni nama miidhu barteerta. Ofii keessa boqonnaa si barbaachisa waan ta'eef asifachii deemuun hojiillee barumsi dhaabbateera ammaaf garuu yoo dirqama ta'e iyyuu hin deemin lubbuu keetu dursa. Nyaatallee namoota hojii sheerin godhin waan harka fakkeenyaaf waan paaka ta'e keessaa harka tokko keessaa ta'e lama taanee waan nyaannu hin jira. Sanallee dhiisii biddeenillee hunduu aadaa keenya irra biddeen nyaanna biddeen isaanii tokko irratti nyaanna nama baay'ee taane sanallee sanarraa of qusadhu. Namni illee akka hin dhufne yoo dandeesse kophaa kee kutaa tokkotti kutaa keetti galii bakka namni baay'een sitti hin dhufne akkasitti hin dhufne illee namni kanallee himee waan akkasiitu jira kanan shakka jedhi. Mana yaalaatti fiiguun baay'ee bu'aa hin qabu yookaan immoo baay'ee barbaachisaa miti. Maaliif tariitii ogeessonni fayyaa nu fayyaduu danda'u garuu imagine kana hospitaala naqeetti yookaan mana yaalaa naqeetti sammuu kee keessatti qabatee boryoo namni baay'inaan dhukkubsatee manni yaalaa yookaan akkan silasin jedhe hakiimni meeqa qabna nama meeqaaf doktariin tokko nama meeqa yookaan narsiin tokko nama kuma meeqa tajaajila biyya keenya keessatti yoo jennee ilaalle gaafa waa'ee mana yaalaa dhaquu yaaddu manni yaalaa already occupied ta'ee yoo dhageesse siif dhuma addunyaati jechuudha wanni sun. Kanaaf mana yaalaa akka priority ittiin fudhatin ofuma kunuunsuu dandeessa mana keessatti waan akka loomis maal kana fudhachaa nyaataan akkasiin jedhu of kunuunsaa hin deebista hin fayyita waan kanarraati. Baay'ee dhiphattee yaada kee hundumaa abdii kee hundumaa mana yaalaa irra hin godhin. Kun yaaddoo kana si oolcha.
amma dandeessatti mana keessatti ol deebi'eeti bakka hin fayyama hin sodaatin. Kanadha ergaan koo kana fakkaata. I hope waa'ee sodaa ofirraati akkamittiin akka sodaa ofirraa ittistan ergaa isin fayyadu natti fakkaata. Guddaa galatooma.